جين آخر بس آخر ما نجي فردين جين مشاورة 60 القدام مشاورة ناف كيسان جين نرى جيساني أنت جيسانو لقى أجرا لقى أجرا لقاجر أيير جيني قافل ما قافل نكنا جون Arabaan fuudhetti ergee hoodho arabticha kanaan itti dubbadhuuti jaarticha tana fuudhi manaa mana geessin jeen hayyee jee arabtichi fuudheen irraa itti dawwale mara gamasii arabticha jalaa kaafteetuma lakkin irratti hin dawwalini maal jettee irra cufatte. Amma kana irra cufatte anis asiin ijoollee saahiba kiyyaa takkaa jira isin anumaa ugana asisa dhiira akkami maali asin maali namni akka keetii nama baay'ee na bira dhalaa ture dhiirti akka keetii kana dhuftee waan an darartu yoo haalaani naa gabbaas takkaa namni na ajjees hin jiru maaliif na darartaa naan jette lakki an jaartii xiyya tana niin jaaladhaa wanti niin si dararuuf lubbuu ittiin harka keetii baasuu hin barbaanne jeenaa kuma sanii geeffachuu barbaade jawwaala narra cufatte jechuudha. Amma gaafa arabtichi itti dawwalu bas mijiyoo dheeraa bakka ciiftuu tanii fi cimimachuu jirtu warra biyya kana lookshinii ergitii sodaattee akkana narraba itti ergee sagartee lookshinii ergitettee jawaala isii harkaa fuutee suwii gootee achi isi. Gaafa jawaala isii kana fuutee suwii gootee achi keeysu amma gana asiin saahiba ijoollee saahibaa itti faa jira aarifee tokko faa kamal tokko faadha ijoollee baay'ee jira. Isaan kanarratti itti himee yaabooti dawwalaadhaamee naa gabbaasi jiiniin jeen. Hunda jedhaa diddee jawaala cufattee summaanu. Maal jetti maastaraa dee booda ansawwaa inni as dhufee fuudhu erga mijoon laaffattee jechuudha. Erga mijoon laaffattee guyyaa afur otumaan an itti waywaadhu otumaan an itti waywaadhu otumaan an itti iyyuu bas sambooddee michiyoon duutee jechuudha. Isuma biratti jechuudha. Gaafa michiyoon laaffattu bakkaan itti wanni jee jira. Gaafa michiyoon laaffattu sawwaa inni fiyya caalaadha. Isa yoo taate naan jette hayyee jeetiin caala irra dawwale mas. Caalaan na jala kaasee hayyee rakkoon qabu ummanni keenya naadhagee fuudhee arabticha sii geessaa jee arabtichuma san fuudhee caalatti hin kanneen maatu. Caalaan kun fidee walirra gannu banee hayyee hogga mana sanii fuutee naffiddaa takkiru bootaan hawwasaaftaa takkiru siifi wasafaa jeeni arabticha kana wajjin walii galanii makaanii kutan caalaan nas diibii bilbila isaa gadi hidhatee jechuun mana jala. Caalaan inni sawwaa inni qaamaa qabu kun na jala bilbila isaa hidhatee jechuun ganaan sa'aatii sanirraa qabee isii argachuu hin dandeenye deebi'anii lookshinii firii sadii naaf ergan. Aroo bineessa kiyyaa kanii fi waadii daawasir jiru aliyyi saabit tokko jalatti ichi sheer godhu. Aliyyiin kun halkan guutuu barbaadaa bulee lookshina isaan na ergan kanarra. Halkan guutuu barbaadaa bulee halkan guutuu lookshiniin isaan ergan magaalaa keessa. Bakka michiyyoon itti gatamte barraa keessa. Achi jechuudha aliyyiin ilaa haga isiin mul'attuutti aliyyi jala deemee akka isiin tallaajaa seentus isaan naa godhee jechuudha. Haa galatoomu. Hamma isiin tallaajaa seentu bakkatti jechuudha isaatu akkas godhee jechuudha. Deebisiyoo inni lookshiniin isaan ergan sa'aatii silaa aliyyiif lookshina nu ergan san manarraa achi fagaatanii nu ergan malee sa'aatii san michiyyoon mana jirti. Inni tokko jabuutii jeniini gara manarra dawwalee ani imma hin dhageenye jechuudha akka isiin duutes gara manarra dawwalee obboleessa kiyya rabbi siyaasa barsiisuu jaartiin ta'e tokko otoon akkatti fuudhee achiin deemu jiruun na harka duutee naan jee. Hayi aboo duutii namaa akka lafa dattee isii miti akkamitti duuteen jeen khalaas akkaata namni itti duuson guutuu ni qabda hayyee isa darbite jennaan maatta koof irratti maatta shurxaa irratti hin darbee naan jee waadii daasirtana keessa maatta shurxaa irratti hin darbee jee. Maattaa isaan halkan guutuu aliyyi araba wajjin irra barbaadaa bulanii jechuudha. Deebisii kan fireef kaisii kana arra fuudhee tallaajaa akka seentu godhe aliyyi isaa miti garuu an tattaafachuun takka narraa hiisin oolle hamma silaa jaartii bira dhaabbatu hamma silaa jaartiidhaaf yaadutti hin jiraa fi garuu immoo namoonni tokko sooshaal miidiyaadha suuruma sanummaan tana kan akka sawwaramtee dhufee godhees aliyyi malee numaa jala tattaafatee asiin ga'e amma immoo uummata Oromoottiin ol kan nadhee uummata Oromoottiin kalaas wajjumaan anis akkuma hawaasa uummata Oromootiin deebii immas aliyyi malee namni isaa sooshaal miidiyaa ittiin guddifachuudhaaf namoonni tokko waan fedhan haa jedhanii tokko isaa tajjeesee hojjechuu jiran an ammoo iddoo nan jiru fageenyarraa haayil iddoo jaamtuun jira jechuudha. Fageenya suudii keessaa iddoo isin jirtu waadii dawaa sirrii namoonni beekuu ni jiran jechuudha namoonni tokko ni beekaa.
akkasuma garuu hammanaan dhaamsa kiyyaa hanganumaa kanaan achitti ilmaan Oromoo isin kan naddeetiin jira waan ittiin gootan ittiin maa wajjiniin tattaafachuu jira jechuudha. Kanaan yaada kiyya xumureetiin jira. Galatoomi Huseeni mee namoonni yaada qaban tokko haasi waan si gaafatan qabaachuu danda'u. Milkiin kun nama akka itti waan kana hojjechaa jiru waan kanallee nama beeku. Yaada tokko irraa fuudhi yaada waan inni si gaafate achumaan hin deebistaafi ammoo wanni godhuu qabdu obsa rabbi si haa kennu. Duutii waa hunda karaa rabbiitu oofaa. Rabbiin obsa si haa kennu. Jabaadhu jajjabina siif hawwina hundi keenya ilmaan Oromoo si faana jiranii. Jattiillee tallaa baasanii awwaaluudhaaf tattaaffii haga ganamarraa godhaa jirru warrum Oromoo dhumatana galata rabbiin isaanii jannata isaanii haa deebi'u. Jattii ta'e rabbiin jannata siidhaa kennu. Oromoon si faana jirti hin cinqamini hin dhiphatiniiti homaa miti warri akka hin taanetti si hubatan si haa hubatani. Ati dhuftee deemtee yaada kana ibsachuun waan tokko galatoomi. Asumaan immoo milkiin namoonni biraas yaada qabaatanii yaada kana si gaafachuu danda'u waan ta'eef yaa waan isaan si gaafatan deebisii fi obsaanii miira keessan galiniiti akkasitti itti gaafachuu dandeessu waan gaafachuu barbaadde yoo jiraate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hussein apa mana sih timo aman tilalin lagi pernah kemarin dufetin sene bete asal nanti asal cerita wanter apa mana sih mana isiiti kareefu dawwaltee gaafat haasofsiiste san milkii. Ya bareedaadha. Hussein ati ma eessa jirta? Ayyee. Ati ma eessa jirta? Ani haayiliin jira. Haayil jirta tayyib. Ati warra eessaati? Ani Harargee lixaati. Itarraa? Ana masalaa. Masala. Miciyyoon maqaan si eenyu warra eessaati? Haati mana keeti. Maqaa isii Iftuu Mahammad jeniini ijoollee Harargee Bahaa Baddannoo gaara mul'ataa Baddannoo Raammis. Kaname tokko wanta Abdii King. Maqaa isiitiif kana naa barreessiti. Iftuu eenyuun naan jette maqaa isii? Koy. Iftuu Mahammad ijoollee wanta ruutu godhadhaa namni kun barreessa. Barreessaa jirtaame Abdii? Yaa barreessaa jira. Maqaan ishee eenyu jette aanaa Baddannoo godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo. Ayyee. Raammis. Aanaa Baddannoo Raammisi. Dheertuu Raammisi moo Raammisu? Dheertuu Raammisi? Wallahi anillee akkuma seetiin dhagee Raammis ganda daree jaamte. Iftuu Muhammad. Iftuu Muhammad jette. Iftuu Muhammad Ahmad. Iftuu Muhammad Ahmad. Lakkoofsa warra isaaniitis ni qabdaame? Ni jire. Ati eenyu maqaan kan kee? Maqaan kiyya Hussein Ahmad. Hussein Ahmad. Masalah je ini masalah. Arantaa taame masalah. Ada Baman. Hussein Ahmad. Harargee bahaati moolitaati. Lita ini lita. Alhamdulillah. Okay. Lita. Ana masalah. Ana masalah. Tayyib. Lakkoofsa isii lakkoofsa warraa booda bilbileessin sirraa fuudha rakkoon qabu. Lakkoofsa warra isaaniif bilbileessin sirraa fudhadha. Tayyib ati isii eegaa ati haayil biraa deemte hangam takka irraa turtee deemte? Ani si biraa ergan ittiin ilmoo gajjeettiif gara fuutee biraa deemee jechuudha. Gara inaafitiin erga waliin argin gara baatii torbamoo keessa jirra jechuudha. Isin fayyaa qulqulluu qabdi jechuudha sa? Fayyaa qulqulluudha qabdi. Obboleessa kiyya ani jechuudha. Akka inni namaas keessatti namaa godhu hunda isaa godhuutiif ittiin jira. Garuu namoonni tokko social media dhiifama wajjin jaarsi jaartiidhaaf akka waa godhu namayyuu ni beeka.
tanaaf if shakkitee namaa waan anjaa maal nagaa keessaa dhiisi tasanii namoonni beeka akka namni jaartiidhaaf waa godhu kanaaf atima waa'ee rakkina gartee gama isiitiif reefuun tana namni sagalee deeguun sirraa sibiili kan dhaga'een fa'aa jiraachuu danda'a haala adeemsa saniitis irraa na duratti haasoftee fiddee jirtana fakkaata. Irra deebuun danda'a irra deebi. Na duratti haasoftee fiddee jirtana fakkaata yoo niif gartee namaaf kan galin fa'aa jiraachuu danda'a. Kanaaf mee yeroo san keessa takka takka qofaan si gaafadha. Isii awwana Aliyyi Saabit bira geessite jechuudha. Sa? Aliyyi Saabit bira geesse awwala. Aliyyi Saabit bira geessite Aliyyi Saabit kun istiraahaa tanuma ifii tana kaayemoo mana isaa galchemoo mana jawwee kaaye? Mana jawwee gaafa istiraahaan takka ciyaaniti mana jawwee dhufanii walumaan ijoollee wajjiyyaan hunda wajjin mana jawwee dhufanii achirraa bultii xiqqishoo hunda bulanii mana argatanii mana jawwee dhufuun isii baatii meeqa ture? Laa baatii hin geenye erga mana jawweetii deemtee feesittutti illee ammallee baatii hin geenye mana jawweetis baay'inaan hin teenye guyyuma afurmoo shan bulanii jechuudha angoo mana harkatanii teechi tattaan. Aliyyi Saabit immoo Aliyyi Saabit mana qaba mana isaatti hin dheeyne mana jawwee geesse. Mana isaa geessee mana kireessee fi mana jechuudha as gali kunoo duma shijee shugaa laatee fi akka namni bas naatu si dalchiisaa ummata dhalaas keessaa takkitti sitti yaamu doktora dhala arabaatti si fida jeen yoo sase jabattaate anaa mana haakimaa Mustafaa guddaa si geessaa si biraan dhaabbaddaa amaanaadhaatiin tuni taa'ii jeen. Aliyyi jaani jechuudha. Aliyyi jeen. Ati gaalitti Fatihaa Santa Dallaalaa sana dhiisiin beektuun yawwala. Ana wala isumaa hin beeku. Isuma lameen isaanuma lameen na dhufe jechuudhaan. Namni isii Fatihaa isiin sunoo akkamitti dallaaltii san baruu dandeessi? Isiin nama irraan barte qabdi jechuudha. Mucaa saahiba kiyyaa kan gaara mul'ata tokkotu as jira. Jaartiin isaa mana sanii dhaltee jechuudha. Jaartiin namti mucaa saahiba kiyyaa kan gaara mul'ata kun achi dhalteemi. Oggoyyuu na jechuudha. Jaartii xiyya tan hojii haasa'u na dawwalaa olaaf fideetii warra gabbanaa. Jaartii isaa sanis fideetu manuu gabbanaa asumatti nuti gaara mul'ataate jechuudha lakkoofsa immoo bira walirraa fudhatanii walii dawwalan. Baraan illee mana kanatti hin dalee yatteen isuma manaan inni taabii jirtu kan. Alillee mana kanatti hin dalee akkana nama dhalu baay'ee mana kana jira jetteeni lakkoofsa kannaniif jechuudha mee jetteen. Gara akkana baran illee garaa hin qaba dhaluuf hin deeman naan bira koottu jetteen isiin Fatiyaan jaantun. Fatiyaan tun amma gana yaamtee biratti dhalaa. Seen. Amma Fatihaa keessaanis Fatihaa keessachuma baasi. Namtittiin awwala isii bartee isii sanarraa mana Fatihaa kanatti dhaquu dandeesse. Sunis yeroo isiin cinimu jirtu manas. Yeroo isiin cinimu jirtu mana dalagaa deemtee jirtu. Fatihaa kana wajjin wal qunnamsifti. Mana dalagaa jirti duraanuu. Achitti dhaltee ilmoo isiin mana dalagaa deemtee jechuudha. Mana dalagaa jirti. Isii san Fatihaa wal qunnamsifte sanarraa kan nambara isii ni qabdaame. Isin Fatihaa wal barsiifte san. Nin qaba. Nambara isiitis naaf kennite. Akkaataa gartee isin itti waliif fidde maalii fi maal akka isaan itti jiru baruu qabna. Uummata Oromoo akkam jettan bakka tanarratti mee namni tokko mootii irraa gaafadhaati dubbadhaa. Sirriidhaan akka kiyyatti rakkina hin qabdu dirqama ishee jalqaba isiitu wal agarsiise waan taate. Gaafii bareeda gaafataa itti fufi gaafadhu. Sirrii jirta yaada bareedaa yaada jaarsa gaafataa jirta hawaasni keenyallee nama 300 oliitu dhageeffataa jira. Waan bareeddudha namni waa addaan baafatu waa toltuudha. Baay'ee waan nama dinqisiisu waan nama ajaa'ibsiisu waan qorannaan kuni qorannaa bareeddudha hawaasni keenya walitti hin bu'u namni keenya walitti hin bu'u. Obboleettii keenyallee innaa illaa wa innaa ilee raajuu rabbi raamata haa godhuu fi asumaanii yaadni kee bareedaadha waan hundeessan nu galatoomii. Rabbi ramata godhuuf inshallah garooti. Akkanatti nama gubbaan itti bilbilee fakkaatti.
Kamitti irra achirra geessuu dandeesse. Aliyyi Saabi kun ifiifis nama mana qabu, ifiifis namacha keessa jiraatu. Aliyyi Saabi jechuun saahiba kiyyaa ni beeka mataa kiyyaa fi akkamitti mana Aliyyi Saabi kana ooftee isiisan mana san geessuu dandeesse. Maaltu rileeshinii akkamtu isii fi dallaaltichi san hedduu jira. Waatu jira beekadha uummata Oromoo. Sigalee. yaa Hussein. Milki sirri yaaduma yaadurra jirtaati mee atumti faana deemi waan kana akkuma qabdan Hussein. darbata. Sigalee awwaala Akkasitti yaadu isii san jechuudha ni argamtamma san ni jirti san raqama isii dhibba dhibbatti ni qaba. Nambaree sinaa kan waan Raqama hayyee dubaanis ergaa WhatsApp isin dhuftee jirti mi? WhatsApp addaan beeku WhatsApp filannaa dhufu jira. Adda qabanatti sagalee naa qabda rakkoon qabu. Hayyee rakkoo hin qabu tasanii duubaanis kannaa jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya ni beeytanii isin tun jechuudha an bas duutee bichaa hin hafne duuti tun akka qabdi. Otoon wallahi Hussein. Baaleettu nu akaaddu duutee sadaa'oo duutee karaa keenya wanni goonu jirtu namni akkuma fedhattu taanaan du'a jaama. Karuma fedheenuu warri saaroka jalatti akkasitti dhumaa bahee barana lubbuma namaa ilmaan Oromooti. Tunis akkasumatti duutii maashaa Allah rabbii raamata haa guduu saddeettan jannata rabbii haa kan dhufi du'aa gonaa fi qalbii jalatti waan dabree fi kanaas yaadeetiin akkasumatti irraanfadhu bira kuti. Wanni isin jechuu barbaade isin yeroo isin immoo jirtu san ilmoon akkami dhalatte moo wajjin lubbuun baate? ilmoo mataan gadi hin dhufin obboleessa kiyya mee warra jira jirtan guutuuna dhageessanii ilmoo mataan gadi hin dhufin sobdee ilmoon dhuftee mataan gad dhufee jira ilmoon ammoo kan qoradhee nama jenaa jiru irraa baretti gaduu hin dhufne amma asisummaan afaan seetiin deebitee ragaa ifirra baatee jechuudha. Ilmoo mataan dhufe nama ilmoo mataan dhufe jechuudha akkamittiin gabbaasaa jechuudhaan aanarra jawala cufatti ijoollee teenya asirratti illee maqaan hin dhawaa haadha ga'anii Kamal tokko Kamal Mahammad Ibrahim Jama inni kunillee itti dawwalee yaaduma shimiyyoon tun dhaluu hin deemtu fatiyaa michoota nanuu gabbaasi. Jeen keessa kutee yoo ajjeeftee jiraattellee oggosiin jawaalarra cufattu duuduu isin awwaallannaa nuuf kan nuti kanee fi barbaannu maallaqa sirraa hin barbaannu maallaqa jawu awwala fudhatte dhiifadhu fayyuma isii barbaanna nuti nuu gabbaasii jeen akkasitti Aarifee Abdallaa tokkolleen akkuma inni hunjiun jechuu jiraanni sunis itti dawwalee ijoollee deema horii isinuu warra walirra hin jirre isiniif ijaarsa isiitii siyatte. Hussein bakka sanatti osoo isin itti dawwaltan moo egaa isin duutee kun itti dawwalamu? Oga isin duutes ittakkaa idawwaluu hin dhibne erga isin otoo isin hin du'in duras nuti takkaa erga isin sa'a talaata dhalti itti kaatee jimimmoo osoo isin hin du'in dura isin itti dawwaltanii maal jechuun turtanidha? Reefuun tanallee ijoolleen teenya tas keessa nu jala jirtuun hundi si dhageessee jirti ammallee irraan deebi'a. Sa'a talaataatti cimimmuun itti kaata sa'a talaataas. Ka dhugaa ta'u taate dhugaa rabbi dubbachuuf ani waa'ee micayyoo kanaa jechaadha. Akkaataa taatee isii irratti ta'e kanatu garaana nyaati. Namni hin du'a yoo du'e maaf michila rakkoon qabu namni martinuu kan duune hin jiru. Garuu ammoo gochi isii irratti raawwatame kuni wallaahi ibidda kana garanna bobaasa. Akka waan nama isii beeku kanatti. Maaliifi anamma gaafii tokko gaafachuu barbaada. Deessiftuu jechaadha. Isitu fuudhee achi bakka sani gate moo micayyoo kana dhugumaan achi saharaa sani gatanii namni achi argee reeffa isii san achi kaasee moo akkami? Tokkoffaan. Inni lammaffaan ammoo inni lammaffaan qooyoo irra naa deebita. Lammaffaan ammoo jechaadha. Micayyoon kun eegatiniin sun sa'aatii kana muluu itti dheerate namittiin deessiftuu suni ciniin sun yaada sa'a dheeraa irra turee jira. Nama ciniin sun sa'a dheeraa irra ture takki akkasiin deenne argaa eega jiran mana yaalaa geessu. Malee nama bira taa'u miti. Isiin yeroo san eega ciniin sun itti dheeratte maaliif ofirraa baasuu diddee
intalti sunoo dhugumaan Oromoodha. Dhugumaan nama Oromoo yaadu, dhugumaan shamarran Oromoo deessifti, ta deessiftu sun. Isiinoo ijoollee eessaati? Tanallee addanuu baasi bootaa tanallee. Inni lammaffaan ammoo atillee jaartiin tantee eega ulfooftee eega baatii guyyaa keessa jirtu jaartii tanteetu nama kennachuun hin ta'u. Tokkoffaa jaartiin tantee tokkoffaa ji'a 8 ji'a 7 geette taanaan jaartii tanteeti mana kiraa fuutee dhuftee akka nama hundaafillee barumsa ta'u wanni kun akka booda nutti hin deddeebinee waan dubbii kana isin kaasaa jira. Jaartiin namaa eega ulfoofte jaartii namaati. Jaartiin namaa foon namaati. Baatii 7 8 seente taanaan yoo qarba dollee dalagataa jiraatan jaartii ufii dhufanii mana kiraa fuudhanii fi jaartii ufii ilaalan guyyaa keessa waan jirtuuf. Namni tokkochis itti dhiyaatu hin jiru si yoo taate malee jaartii tanti si yoo taate malee namni si itti dhiyaate isii bira dhaabbatu hin jiru. Ati jaartii tantee nama kennattee badoo teettee akkana naa godha achi naa geessa jedhan kuni waan hin danda'amu. Kuni waan hin danda'amu. Awwanni akkanaa kuni waan argeedhaaf isinin jedha. Micayyoon takka deessiftuudha. Micayyoo harargeedha. Micayyoon ammoo arsiidha. Micaa gooddanyaa kiyyaadha. Jaartiin isaa ulfooftee deessiftuu tana waamate. Waamatee jennaani namittiin dhufte deessiftuudhaaf jechaadha. Dhuftee jennaani qooy ammaa deetti osoo jettu namittiin sa'a 3 fitte. Micayyoon da'uu dadhabde. Jaarsa bira raafiidhaa geeffadhaa jaarsa bira dhagaafsan. Ammaa deessi ana deessa maarroo deessittuun tun harargeedha. Intaloon harargeedha. Haga ammaatu as keessa jirti ni beeyna. Ammaa deetti osoo jettu sa'aatii 3 fitte. Micaan sa'a 3 fittee jennaani birrii kan kee hooruu narraa fuudhii gaduma bayi jedheen jaarsi waan bira ruuf gabbayi deem jedheen. Isiin sana gaaf sana osoma akkasitti eeddu lubbuu isii baasuu heddinatti fakkaate. Birriif jecha. Warri nama deessisu kun mallaqa laala malee nama hin laalu. Tokkoffaa uummata keenya hubadha. Birrii san laala birrii san fudhadha jedha malee wallaahi isiif hin yaadu. Micaan achi ol ka'ee fuudhee shumeezi wajjin tare intalti nagaan teetti. Gaafii kana adda nuu baasi intaloon sun Oromoo ta'uu ijoollee eessaa ta'uu tadeessiftu sun nama kana namni ajjeeseellee fuudhee Sahara darbe isimoo isii mitillee kanallee adda nuu baasa baleessati wanni irraa banadhu. Ila abdii asitti dabalata waan akkasii abdii kenna waan akka bichaa barbaanna nuti hawaasni Oromoo maal barbaanna beektaa? Nama namse xuurii erga gara daaru akiraa deemte fuudhee gate kana barbaanna. Kana barbaanna nama isii gate obboleessa kiyya barda ilma namaati sareeyyuu bar fuudhanii Saharatti hin gatanii sareeyyuu garaa nama nyaatti yoo bar sareentu yoo duuti bar garaas nyaatti. Nuur obboleessa kiyya Oromoodhaami akkami faannoo walitti taanee garaa walitti jabaannee ilma namaa nama lubbuu namaa fuunee Saharaa kenna hayi. Isiin sun waliin hin qabamtu tadeessiftu sun olii waliin hin qabamtu yoo Oromoo taate. Ilaabdii kenna ila obboleessa kenna tana osoo gaafachuun barbaanne inni Oromummaa amanee bakkeen inni jiru fagoodha amma bakkeen inni haayilii fi waa'ee dawaatan fagoodha. Kiiloomeetira meeqa fagaata? Garuu dhugaa walitti himnaami Oromummaan hin jirtu. Nama miyyoo tana fuudhee erga isiin cinqamte haadha nama deette bar haadha si deette bar dubartii taatullee haadha si deette bar yoo dhalaa akka teettillee taate haadha si deette si jammar dubartiin ciniinsuu keessa jirtu jabeeffamuu qabdi qarqaaramuu qabdi maallaqa osoo hin taane bira dhaabbatanii halkanii guyyaa rabbii ofii jala harka qabatanii immaan bu'anii rabbi kadhatan nafse xuurii erga isiin gara taa'uudhaaf biraa deemte makiina fuudhanii saree jala gatanii bar saree arabaa jala gatanii nama kana barbaanna namni kun nu ba'uu qaba hawaasa Oromootiif ba'uu qaba micaa kana bichaa osoo hin taane nu lafeen cabte nu onneen teenoonni jette dhugaatiin itti himna wallaahi nu ila haamileen cabte nu Oromoo guutuu haamileen nu cabe akkamitti ilma nama fuudhaniitiniin erga isiin lubbuun isii keessaa baate ilma garaa jiru waliin saree jala gatanii biraa deeman. Wallahi namni nama kana hojjate akka ajjeesetti ilaala. Akka ajjeesetti ilaala. Micaa kanallee kanaan gaafii kanan godhinaan. Micichaan bakkeen inni fagoodha. Garuu immoo yoo akka dubbatu kana micaan dhugaa taate wallahi micaan takka badii hin qabu. Haadha warraa isaati. Rakkoo biyyaa nu baase waraqaan qabnu
bakki kana hin beeytani. Namni qaama qabutti kennate hababbalanii nama san jalaa baasanii yoo fuudhanii nama biraatti baasaniitiin eegaa akka irratti hojjetame wallaahi namichi kun nuu ba'uu qaba. Dhalaa ta'us dhiira ta'us namni miyyoo tana fuudhee gate as ba'uu qaba. Hin sodaadhin. Ila wobo bar anillee bar wani amma micaa bar irra micaarra laalaan jiru micaan eega fagoo jiraate namni shira kanniin xaxetti galee ka inni bira kaatee fi namitti deessiftu san rakkoo guddaa ka qabu. Assalamu alaikum. Sirri wanni godhu qabatan yalla nu deebisu gaafii kana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Amma muraanis keessaa bahee jira. Amma gaggabaabseetiin mata irraa seetutu hangaan odeeffannoo dhageerraa jechuudha. Dhaga'u jirtaame hin dhageennan. Aywa miciyyoon mana dallaalaatti mucaan kaa'e mana dallaalaa mana inna lillahi wa inna Hayye. dubbiin bareedu. Asitti bee qaalii kiyyawaata akkasii odeeffannoo kana qabaatte mana dallaalati. Manni dallaala kun ijoollee Oromooti moo akkam? ijoollee Oromooti. Kama isin Kan isin itti duute kunis ijoollee Oromooti. Bakki mucaan duraan kaatee isii mana sanarraa itti deemtes mucaa Oromooti. Sun qaallittiin islaama isin bira dhaluudhaaf dheeyxee mana isin dallaalaas ogeettiidhaas waa lama hojjetti waa dedde waa sirriitti jechuudha. Oromoodha isinis warra lagamite jechuudha. Aanaa jaarsoo jechuudha. galatu waan bareeddu fagoon jirtu dubbiin dhiiroo dubbiin kaluu jirtu. Nama miyyoo san mana amma nama biraatu itti waamtee fuutee saree jala gachisiifte. Namni lubbuu miyyoo tanallee baase taanin saabiqaa rabbuma biraa baalle bu'e. Nama miyyoo tana lubbuu isillee akka badaa godhe namitti deessiftuuf intala dallaala mana sanii baaftee achi goote tana amana. Dubbiin ta. Ila asirratti milki amma wanni kun dabreera wanni kun dabre waan utuba deemu Anamma bareechinaa haasoo kiyyanaaf dhagahuu diddan malee waan fudhachuu diddanii irra deddeebitanii fakkeenyaaf keessaan kottaa waan barbaadan gaafadhaa ajandaa waa'ee intala tanaa dhaabaadhaa isinin jechaa jirra. Fakkeenyaaf ajandaa godhannee uffata oollee mee dhageeffadhu na dhagaye. Ajandaa asirraa godhannee har'a wacaa oolle namni waa balleessi tokko gurrisa akkuma gadamsinuu baala takka kutatee ol jee waa firraa caqasutti firraa waa caqasa. Kanaafuu namni waa balleessi tokko waan firraa nama eeguuf jecha waa'ee kanaa asirra dhaabaati akkamitti michiyyoo san awwaallannaa irratti deebi'aadhaan isin jee hanga isii qabnee ifa harka keenyee irraa haasoo